nageenyi gooftaa Yesuus Kiristoos isiniif haa ta'u. Akkam jirtu? Nagaa jirtu? Gooftaa galanni isaaf haa ta'u. Mee seera ba'uu boqonnaa 33 lakkoofsa 12 irraa haga 23 waliin dubbifanne. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hin dubbisaa akkana jedha sagalee Waaqayyo. Museen yommus Waaqayyoon ilaa ati saba kana ol geessi naan jetta. Garuu eenyuun ana wajjin akka ergitu anatti hin himne. Haa ta'u iyyuu malee ani si beeka. Maqaa kees beeka. Ana durattis immoo faara tolaadhaan ilaalamteerta anaan jetta. Egaa dhuguma si duratti faara tolaadhaan ilaalame yoon ta'e akkan si beekutti si duratti faara tolaadhaan ilaalamaa akkan jiraadhutti hadaraa karaa kee anatti argisiisa. Jarri kunis saba kee akka ta'an ilaali jedhe. Waaqayyo immoo deebisee ani ufii kootii si wajjin nan adeema. Boqonnaas siif nan kenna jedhe. Museen deebisee ati ufii keetii nu wajjin hin adeemtu yoo ta'e asii nu hin baasin. Ati ufii keetii nu wajjin adeemta malee sabni kee si durattis faara tolaadhaan ilaalamuun keenya attamitti beekama. Aniif sabni kee saba warra kaanii irraa gargara ta'uun keenya ati nu wajjin adeemuu keetiin beekamaa miti ree jedheen. Waaqayyo yommus Museedhaan ati ana duratti faara tolaadhaan waan ilaalamte siin maqaa kees waan beekuuf isa ati dubbatte kana ani nan godhaa jedhen. Museen immoo hadaraa ulfinna kee na argisiisa jedhe. Waaqayyo immoo deebisee gaarummaa koo hundumaa fuula kee dura nan dabarsa. Ani si duratti maqaa koo Waaqayyo jedhee nan hima. Namuma ani faara ittiin tolu barbaadutti faara nan tola. Namuma ani araara ittiin argisiisu barbaadutti araara nan argisiisa. Namni fuula koo argee jiraachuu waan hin dandeenyeef ati fuula koo arguu hin dandeessu. Kunoo ani biraa as iddoo kana kattaa irra dhaabadhu. Kunoo ana bira as iddoo kana kattaa irra dhaabadhu. Yeroo ulfinna koo darbutti jiru holqaa kattaa keessa sin kaa'a. Hamma ani darbutti harka kootiin sin golbobaa. Ani harka koo si duraa nan fuudha. Ati immoo dugda koo in argita. Fuula koo garuu in argamu jedheen. Maqaan gooftaa koo ulfaate haa ta'u. Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Mee mataa keenya gadi qabannee fuula Waaqayyoon duratti Waaqayyoon galateeffanna. Yaa Waaqayyo abbaa keenya Waaqa jiraataa Waaqa hundumaa dandeessu gooftaa keenya yeroo kanaaf galannee ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo ati ardirratti samirratti yaa Waaqayyo iddoo kamittuyyuu ati Waaqa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos hafuurri kee inni waaqummaa kee ibsu, hafuurri kee inni dhugaa, hafuurri kee inni jireenyaa, hafuurri kee inni nama ceesu nu keessa jira. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin hafuura kanaan
qabanne yaa Waaqayyo saba Waaqayyo afoo dhaabadheera gooftaa hafuurri kun saba kanatti haa dubbatu yaa Waaqayyo gooftaa sin kadhadha sabni kunis yaa Waaqayyo warri sagalee kana dhagaan warri jecha kana dhagaan warri dubbii kee kana dhagaan warri yaa Waaqayyo dubbii kee hin banne isa bara baraa kana dhagaan maqaa gooftaa Yesuus Kiristootiin yaa Waaqayyo hafuura fooniitiin odoo hin taane gooftaa sin kadhadha hafuuraan yaa Waaqayyo fooniin odoo hin taane hafuuraan akka dhagaan yaa Waaqayyo hafuuraan akka hiikkatan yaa Waaqayyo hafuuraan akka deddeebi'an yaa Waaqayyo maqaa Yesuus Kiristootiin hafuurri kee isaanitti haa dubbatu gooftaa galanni siif haa ta'u maqaa Waaqayyo ulfaate haa ta'u ameen gooftaa galanni isaaf haa ta'u maal jechuu barbaade sagalee kanarratti mata dureen guyyaadhaa namni waamame eenyu waliin adeemaa jira namni waamame eenyu waliin adeema maqaa Waaqayyo ulfaate haa ta'u akkuma yeroo darbe yoo qabattan torbaan lamaanadhaan namni waamame maal godhuu qabaa jedha namni waamame maal godhuu qabaa jedha hadda immoo sagalee kanarra dhaabadhee namni waamame eenyu waliin adeemaa ka jedhu maqaa Waaqayyo ulfaate haa ta'u galanni ulfinni gooftaaf haa ta'u namni waamame eenyu waliin adeemaa jedha namni waamame ka waliin inni adeemu namni waamame ka isa waame waliin adeema ka isa waame sun immoo Waaqayyoodha gooftaa galanni isaaf haa ta'u yoo seexanni isa waame taate seexanuma isa waame saniin waliin deema yoo nama ta'e ka isa waame nama isa waame saniin waliin deema anaaf garuu saba Waaqayyoo warra Waaqayyo waame warra Waaqayyo maqaa isaatiin adda baafate eenyuun waliin adeema Waaqayyo waliin adeema galanni ulfinni isaaf haa ta'u wannuma isa waame san waliin adeema namni waamame wama isa waame sanii waliin adeema wanti nu waame eenyuudha Waaqayyoodha galanni ulfinni isaaf haa ta'u kanaaf asirra sagalee Waaqayyo Musee Waaqayyo waameera gartuu Musee maal jedha eenyuun waliin adeemaa jedhee Waaqayyo isaa gaafata Waaqayyo akka isa waliin adeemu akka Waaqayyo isa waliin tarkaanfatu akka Waaqayyo isa waliin waan ta'u hundumaa raawwatu Musee maal godha Waaqayyoon gaafata galanni ulfinni isaaf haa ta'u maqaan gooftaa ka ulfaate haa ta'u wantoota lamatu jira asirratti galanni ulfinni isaaf haa ta'u gaafa ilaana dhagaa gaafa waamamnee isa waliin adeemu Waaqa waliin adeemu namni waamame eenyu waliin adeema Waaqa waliin adeemu kanaaf gaafa isa kana waliin adeemnu wantoota lama gaafannu tokko karaa kee natti argisiisi lammaffaa ulfinna kee natti argisiisi jedha galanni ulfinni isaaf haa ta'u maaliif asirra sagalee Waaqayyoo kanatti Museen yommus Waaqayyoon ilaalu ati saba kana ol geessi naan jetta garuu eenyuun ana wajjin akka ergitu anatti hin himne jedheen haa ta'u iyyuu malee ani si beeka maqaa kees beeka ana durattis immoo faara tolaadhaan ilaalamteerta anaan jetteerta Museetu akkana jedhee gaafate ani si beeka maqaa kees beeka ana durattis maal ilaalamteerta faara tolaadhaan laalamteerta naan jette kanaaf eenyu waliin saba kana eenyutu na waliin adeema eenyutu na waliin saba kana ageggeessa eenyutu na waliin ceesa maqaan gooftaa ka ulfaate haa ta'u kanaaf jedhee gaafate ani si beeka maqaa kees beeka ana durattis faara tolaadhaan ilaalamteerta naan jetteerta gartuu eenyutu ana waliin deema maqaa Waaqayyoo ka ulfaate kanama ajaa'ibu sagalee Waaqayyoo achumarra boqonnaa sarara lakkoofsa 11 yoo dhattanii ilaaltan Waaqayyoo jedha akka nama fira wajjin haasa'utti fuula isaa Waaqayyo akka nama fira wajjin haasa'utti fuula isaa dura Museetti hin dubbata ture yommus Museen iddoo buufata deebuutti Iyyaasuun ilmi Nuuni dargaggeessichi isa gargaaru sun immoo
balbala dukkaanichatti himmiti quture jedha. Maqaan gooftaa ulfaate haa ta'u. Maal jedha asirratti akka nama fira isaa waliin haasa'utti waliin Waaqayyo Museen waliin haasa'anii jedha. Sagalee Waaqayyo gooftaa galanni isaaf haa ta'u. Garuutuu eenyutu na waliin adeemaa jedhaan. Eenyu waliin adeemaa jedhee maal godha Museen? Waaqayyo maal godha? Hin gaafata. Maal gaafata? Karaa kee natti argisiisi jedhaan asirratti yoo teettanii ilaaltan. Egaa jedha lakkoofsa 12 irratti. Egaa dhuguma si duratti faara tolaadhaan ilaallamee yoon ta'e akkan si beekutti si durattis faara tolaadhaan ilaalamaa akkan jiraadhutti hadaraa karaa kee anitti argisiisi jedhama. Gooftaa galanni isaaf haa ta'u. Karaa kee natti argisiisi. Hin gaafata. Museen Waaqayyoon gaafata. Karaa kee natti argisiisi. Egaa faara tolaadhaan akkan ilaalamaa jiraadhuttis mee Waaqayyo mee karaa kee natti argisiisi jedhan. Hadaraa jedhe egaa karaa kee natti argisiisi. Maaliif Waaqayyo obboleen koo akkanaaf sagalee Waaqayyo namni waamame yoo Waaqa waliin adeemte jetta. Waliin adeemte karaa kee natti argisiisi. Karaan ati irra adeemu akkamitti akka deemu qabu. Ani maqaa kee si beeka. Ani si beeka. Maqaa kee si beeka. Faara tolaadhaan ilaalamteertan jetta. Akka faara tolaadhaan ilaalamaa jiraatutti hadaraa maqaa karaa kee natti argisiisi. Itti dubbata. Yoo gaafatu argina. Waaqayyo immoo yommuu ati gaafatte maal godha? Deebii namaa deebisa. Maqaan gooftaa ulfaate haa ta'u. Karaa kee natti argisiisin jennaan Waaqayyo immoo itti dubbate. Ani si waliin deema. Ani si boqachiisa. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Yoon kana dhaabatere achillee garsiikee hin mirkaneeffate Museen gad deebi'e. Hin gaafate deebii argate deebicha argate kana maal godha? Hin mirkaneeffate ammallee. Wantoota sadi lafa kaayee achirratti. Tokko maqaa Waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Innaa akkana jedha. Faara tolaadhaan ilaalamuu kennaa jedha. Yommuu ati nu waliin adeemtee jedha. Maqaan gooftaa ulfaate haa ta'u. Yommuu Waaqayyo nama waliin adeeme faara tolaadhaan ilaalamuun kenna. Kan beekamu yommuu ati nu waliin adeemte jedhaan Waaqayyo. Kalee dura maal jedhaa gaafataa ture? Karaa kee hadaraa jedha. Faara tolaadhaan ilaalamaa akka jiraatutti karaa kee natti argisiisi jedheen. Gaafa inni ani si waliin adeema. Ani boqonnaaf si laataa jedhee deebisu. Ammallee gadi deebi'ee maal jedheen? Akka ati nu waliin adeemuu kee akka beekamu faara tolaan ilaallamuun kenna. Yeroo san beekama. Kanaaf deebi'ee immoo maal jedhe? Nuuf sabni kunis saboota kaan waliin akka gargar ta'an akka beekamu ati nu waliin adeemi jedheen. Maqaan Waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Yesuus gooftaadha. Ila akkana jedha 15 irratti. Museen deebisee ati ofii keetii nu wajjin hin adeemtu yoo taate. Inni sadaffaa kana. Museen deebisee ati ofii keetii nu wajjin hin adeemtu yoo ta'e asii nu hin baasin jedheen. Ati ofii keetii yoo nu wajjin adeemte malee aniif sabni kunis si duratti faara tolaadhaan hin ilaallamnu. In ilaallamuun kenna attamitti beekama. Ani gargara. Aniif sabni kee saba warra kaanii irraa gargara ta'uun keenya ati nu wajjin adeemuu keetiin beekamaa mitiiree jedheen. Maqaan Waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Wantoota sadi lafa kaa'ate. Tokko yoo odoo ati asiin waliin hin adeemin nuuf sabni kun illee asii hin baanu jedhe. Odoma Waaqayyo itti dubbataa si waliin adeema.
boqonnaa siif laata jedhee yoo ni deebisuuf anaaf sabni kunis yoo ati nu waliin hin deemu asii hin baatu. Lammaffaa immoo ati nu waliin adeemuu keetna. Ati nu waliin adeemuu kennaan faara tolaadhaan ilaalama. Sadaffaan immoo ati yommuu nu waliin adeemuu kennaan nuuf sabni kun gargara ta'uu kenna beennaa jedhan. Maqaa Waaqayyoo golfaatee haa ta'u. Hin gaafate. Deebii argate. Deebicha sanillee hin mirkaneeffate. Achi immoo dalee lakkoofsa 17 kana Waaqayyo yommuu Museedhaan ati na duratti faara tolaadhaan waan ilaallamte si maqaa kees waan beeku isa ati dubbatte kana ani nan godhaa jedhan. Maqaa Waaqayyoo golfaatee haa ta'u. Haadha obboleen koo haadha saba Waaqayyoo Waaqayyoo isin waameera. Eenyu waliin adeemaa jirtan? Eenyu qabattanii deemaa jirtan? Daandii kamirra deemaa jirtan? Gargariin Waaqayyo waamee hiriyaa ofii waliin qabatee deemaa jira. Gargariin Waaqayyo waamee waan biyya lafaa waliin qabatee deemaa jira. Garuutuu yommuu Waaqayyo nu waame eenyu waliin akka adeemaa jiru beekuun nu barbaachisa. Kan waliin adeemnu Waaqayyo. Yommuu isa waliin adeemnu immoo Waaqayyoon karaa isaa gaafanna. Dirqama kenna. Lub ilaalame akkana jedha Museen lakkoofsa 12 yoo isin deemte ani si beekaa jedhe. Maqaa kees beekaa jedhe. Ati faara tolaadhaan ilaallamta naan jettaa. Garuutuu faara tolaadhaan ilaallama akka hin jiraattu. Ati karaa kee natti argisiisi jedhe. Waaqayyo hadha karaa isaa isinitti argisiisu saba Waaqayyo. Galanni amalfiin isaaf haa ta'u. Waanamnee irra jennee cadhinnee awwaalamnee hin teenyu. Waanamnee irra jennee cadhinneetuma bakka Waaqayyo kan inni waamee deebi'uutti hin jennu. Waaqayyo waliin maal godhe Museen asitti waliin deddeebisan. Takkitti maana akkuma waa inni kana jennaan Waaqayyo ani maali si waliin adeema boqonnaaf si laata sanitti illee dhaabannu. Maal godhe hin mirkaneeffate irra deebi'e. Asii hin baan jedheen. Aniif sabni keelle asii hin baan yoo ati nu waliin hin baan. Aniif sabni keelle faara tolaadhaan ilaallamte nuun jette. Faara tolaadhaan ilaallamuun kenna yoo ati nu waliin deemte jedheen. Aniif sabni kunillee saba kaan waliin gargara kataanu yoo ati nu waliin deemte jedheen. Maqaa Waaqayyoo golfaatee haa ta'u. Akkasitti Waaqayyo waliin dhaabatu nu barbaachisa. Akkasitti Waaqayyo waliin jilbifatu nu barbaachisa. Akkasitti Waaqayyo waliin waan nurraa eeggamu godhuun nu barbaachisa. Gooftaa galanisa gaafsan Waaqayyoon boqonnaa arga Museen iddoo kanatti. Baay'ee kan nama ajaa'ibsu bee gara duubaadhallee yoo laalle sagalee Waaqayyo maal akka dubbatu boqonnama jalqabarratti Waaqayyo saba kanatti hin gadde. Inna maal jedha lakkoofsa 3 ati gara biyya aannaniif dammaa baasuu dhaqi. Ani immoo sabni ati ol fidde kun boquu jabeessa waan ta'eef karatti akka inni isaan hin balleessineef si wajjin hin adeemu jedhan Waaqayyo. Ergamaa ergeef Waaqayyo. Museen ergamaa hin barbaanne. Maqaa Waaqayyoo golfaadhaan haadha waan irratti waamamte. Wama irratti waamamtan irratti. Wama irratti Waaqayyo isin waame irratti. Waaqayyo waliin adeemaa goleen koo. Gaafa Waaqayyo waliin adeemtan raftaniitii miti. Cadhiftaniitii miti. Cadhiftanii Waaqayyo guyyaa kana natti dubbate. Waaqayyo bara kana natti dubbate. Waaqayyo yeroo kana natti dubbate miti. Waaqayyo waliin wal'aansoo wal qabaa adeeman. Meelaala nama akka firaatitti waliin qaaqaa jira sagalee Waaqayyo reef gara olaanitti yoo dubbifan lakkoofsa 11 irratti. Museef Waaqayyo akka firaatitti waliin qaaqan. Waliin haasan. Waliin dubbatan. Garuutuu
garutu eenyu na waliin ergita eenyu na waliin deema jedhee gaafate Museen gaafa inni kana jedhee Waaqayyoon maal godhe mekmek jechuu dhorge shocha'uu dhorge obboleeyyan koo saba Waaqayyoo waa'ee itti waamamne irratti rafaa deemuu nurra jira waan itti Waaqayyoon waame irratti Waaqayyoo waliin ani si malee hin ba'u ani si malee hin deemu ani siin ala hin tarkaanfadhu jechuun nu barbaachisa Waaqayyoon karaa isaa gaafa in gaafate deebisa argate deebiin eega isaa deebi'een booda isatti immoo hin quufne maal godhe deebi'ee maal godhe hin mirkaneeffate erga deddeebi'ee gaafa achiin booda Waaqayyoon isaallee mirkaneessee fi deebise maqaan gooftaa kan ulfaatee haa ta'u galannee ulfinni Waaqayyoof haa ta'u Waaqayyoon kenna Waaqa namaa dhaga'u Waaqayyoon kenna Waaqa namaa deebise achiin booda maal jedha inni lammaffaa gaafa Waaqayyoo si waliin adeeme karaa isaa natti argisiisi karaa kan kee natti argisiisi jedhe lakkoofsa 13 hadaraa karaa kee anatti argisiisi ammallee waan biraa gaafate waa Museen immoo jedhe lakkoofsa 10 hadaraa ulfinna kee anatti argisiisi maqaa Waaqayyoo kan ulfaatee haa ta'u odoo gara ulfinna kee hin darbine mee sagalee Waaqayyoo bakka iddoo biraatti waliin dubbifanna isuma tokkoffaa irratti jechuun karaa isaa hadaraa karaa kee natti argisiisi jedheeni Waaqayyo karaa isaa itti argisiise irra deddeebi'ee konfaarmii isa godhee itti lixe inna faarfannaa Daawit 103 lakkoofsa 7 irratti akkana jedha maqaa Yesuus Kiristoosin dubbisa inni karaa hojii isaa Museet gochaa isaas ijoollee Israa'eliif in beeksisee maqaan gooftaa kan ulfaatee haa ta'u inni karaa isaa inni karaa hojii isaa Museet gochaa isaas ijoollee Israa'eliif in beeksise karaa hojii isaa inni karaa hojii isaa Museet gochaa isaas ijoollee Israa'eliif in beeksise jedha maqaan Waaqayyoo kan ulfaatee haa ta'u Waaqayyoon gochaa isaa hojii isaa maal godhe jedha Museetti in beeksise ijoollee Israa'eliitti illee maal godhe in beeksise karaa hojii isaa Museetti in beeksise ijoollee Israa'eliitti argisiise maqaan gooftaa kan ulfaatee haa ta'u cadhimneetii miti waan waamameef hojii isaa Museetti argisiise karaa hojii isaa Museetti argisiise haadhallee yoo nu barbaadan haadhallee yoo nu dhimmilee isa waliin deemu haadhallee yoo nu Waaqayyoon karaa kan kee nutti argisiisi jenne Waaqayyo karaa isaa nutti argisiisa gooftaa galanni isaaf haa ta'u immuu nu barbaachisa Waaqayyoon waame jenneeti miti kateennu Waaqayyo itti waamamne waan itti waamamne san irratti maal godhuun nurra jiraata karaa kee nu argisiisi ani gadi sin dhiisu an adda koo hin deemu an ergamoota waliin hin deemu an si waliin deemuu barbaada sababiin isaa isatu waame waan ta'eef maqaan gooftaa kan ulfaatee kanaaf Musee maal godhe isatu waame waan ta'eef ani jedhe maaliif ila ergamoota waliin yoo deeman rakkinni jiru maali ergamoonni waan jedhame godhan seericha godhan akkuma reefa asirratti dubbate ani gadi muu jedhe Waaqayyo sabni kun waan na gaddisiisan ergamaa ergaa jedhe ergamoonni yoo ati kararraa gorte araarri wayitu hin jiru dhiifamni wayitu hin jiru maqaan Waaqayyoo kan ulfaatee haa ta'u Waaqayyoon keenya garuu Waaqa araaraati Waaqa dhiifamaa waan ta'eef iddoo kanatti kanaaf Museen isa barbaade isa waame barbaade maqaan Waaqayyoo kan ulfaatee haa ta'u galanni ulfinni isaaf haa ta'u
haadha namoonni baay'een waaqayyo si waamanii hiriyaa yoo barbaadatan dogoggortaniitan waaqayyo si waamanii fira yoo barbaadatan dogoggortaniitan waaqayyo si waamee jaalallee yoo barbaadan dogoggortaniitan isa isin waame san barbaadadha gaafsan waan irratti waamamtan san galmaan geetti kanaafi wanti irratti waamamne kun galma ga'u kan diduufi kan waame san barbaadu waan dhabneef namni waamame isa waame san barbaadu inni nu waame seexana yoo ta'e seexana barbaada inni si waame nama yoo ta'e nama barbaada inni si waame waaqa yoo ta'e waaqa barbaada gartuu galanne balfinni isaa haa ta'u kan waame waaqayyo eessa koshaa keessa eessa mandara keessa eessa iddoo bu'aan qabne keessa garuu isa kana dhiiftee kabira faana fidda kabira faana umrii fudhatta kabira faana injaagraan keessirraa bu'a isa si waame san maal goota shafattee qabda maqaa waaqayyo kolfaate haa ta'u ani gadi sindiisu akka enno akkuma yaaqoob jira sagalee waaqayyo nama waliinis waaqa waliin wal'aansoo qabe waaqayyo kanaaf isa eebbise maqaa isaa jijjiire jedha gooftaa galan isaa haa ta'u hadda hafuurri akkasii gara jireenya kennaa kan waame akka addaan baafan kan waame san akka gaafan adda koo hin deemu eenyuun illee barbaadu an simana waamte barbaada gaafa jennee isa waliin dhaabanne obboleen koo waaqayyo namaa miti waaqayyo akka namaa gamaaf gamana si ilaalu namni dhaabata kee ilaala namni haasaa kee ilaala namni wantoota gargaraatiin si madaala waaqayyo garuu namaa miti kan si madaalu waaqayyo garuu onnee garaa kee keessa maal akka jiru ilaala galannee bulbul isaa haa ta'u kanaaf ani gadi si eenyuun na waliin deemaa ani si beeka maqaa kee beeka ati faara tolaadhaan ilaallamteerta naan jetteerta faara tolaadhaan ilaallama akkan jiraadhu Jesus haddaa fi miti beekan jiraadhu obboleessa obboleetti akka faara tolaadhaan ilaallamaa jiran hadda lallabne borboo kabiraa lallabna hadda faarfanne borboo kabiraa faarfanna iftaan immoo kabiraa faarfanna waaqayyo waan haarawa gara keenya fita waan galannee balbanni isaa haa ta'u nama biraa waan haaraa waan argatu waaqa biraa garuu yeroo hundumaa waan haaraa argatu kanaafi faara tolaadhaan ilaallama akkan jiraatu hadaraa karaa keenyatti argisiis jedhani maal jedhe waaqayyo san ani si waliin adeemu an boqonnaa si bilaata yoom kana dhiisere waaqayyo hadda ani boqonnaa si bilaata an si waliin adeema yoo dhaan jedhe waa kanuma lallamaa adeema no anaaf sabni kee faara tolaadhaan ilaallamuun kenna yoo ati nu waliin adeemtu qofa anaaf sabni kun saba biraatiin yoo kan gargar baanu yoo ati nu waliin adeemtu qofa gooftaa galanni isaa haa ta'u maqaan waaqayyo kolfaate haa ta'u kanaaf jedhe amma afaan guuttatee maal godhe kalee kadhannaan isaa na karaa kee namuudhas hadda kadhannaan isaa moo jijjiraate ani jedhe anaaf sabni kunillee hadda ati nu waliin adeemtutti hin adeemnu jedhe kalee si beeka jedhe maqaa kee beeka jedhe faara tolaadhaan na ilaalteerta jedhe faara tolaadhaan yoo na ilaalte akka faara tolaadhaan ilaallamaa jiraattuufi hadaraa karaa keenyatti mul'isi jennaan hadda yoo waaqayyo hinti sii kenne borummoo waaqayyoon kabiraa gaafatta waaqayyo ayyaana kana nurratti haa dhangalaasu isa darbeen miti kan jiraatu isa dhageennee bichaan miti kan jiran kan biraa barbaanne karaa biraa barbaanne waaqayyo duubatti hin deebine be ettuma siidha ettuma bunni uffatta ettuma cillaaffatta waaqayyo garuu maal godha yesus galanni isaa haa ta'u waaqayyo maal konfaarmi si godha isa ati gaafa irra deebi'ee fi waaqayyo
Yes, faara todaadhaan ilaallamta. Raga dhugaasiin baay'ee. Bakka. Akkuma ati jettu ansi waliin. Galannee fulfinni isaa baata. Maawasan bicha dhaabatee Museen Yesuus maqaan isaa ulfaatee haa ta'u. Akkana jedha ammallee as ba'e. Museen immoo jedhe lakkoofsa 18 Museen immoo adaraa ulfinna kee na agarsiise. Ulfinna kee na agarsiise. Hagam kennatu kadhannaa keessaa baane karaa kee natti argisiise. Gaafa Waaqayyo karaa isaa natti argisiise. Ulfinna kee natti argisiise. Wal qabaniira ni beekamu. Waliin adeemaara ni beekamu. Karaa isaa nyaatee fixeera beekamu. Amma immoo kanaaf ulfinna kee natti argisiise jedhan maqaan gooftaa kee ulfaatee haa ta'u. Waaqayyoon kenna gaafa ati qabde gaafa ati Waaqayyoo kee sirriitti qabde Waaqayyo sitti argisiise akkana jedheen. Waaqayyoon immoo deebise. Gaarummaa koo hunduma fuula kee dura nan dabarsa. Ani si duratti maqaa koo Waaqayyo jedhee nan hima. Maal barbaadde kana caala? Ansi dura dhaabadhe maqaan koo Waaqayyoodha jedhee nan hima. Gaarummaa koo fuula kee dura nan dabarsa. Waan ati barbaadu hunduma. Waan ati feetu hunduma. Garraamii gooftaa galanni isaa haa ta'u. Si dura dhaabadhe maqaan koo ani Waaqayyoodha. Si dura dhaabateeti. Waaqayyo ayyaana kana nuuf haa baay'isu. Waaqayyo carraa kana nuuf haa baay'isu. Gaafa akkanatti Waaqayyoon ila gadi si dhiisu ati jette Waaqayyo. Ati jette gaafatti Waaqayyo ani Waaqayyoodha. Ani si dura dhaabadheera. Garraamummaa koo fuula kan kee dura nan dabarsa. Galanni kun wantuma takkitti bichaa gaafate jirratti. Wantuma hin danda'amne. Galanni fulfinni isaa haa ta'u. Waan hin danda'amne bichaatti fuula koo argitee jiraachuun siif hin ta'u jedhani. Na argitee jiraachuun siif hin ta'u. Garuutu fuula kan kee dura nan dhaabadha. Gaarummaa koos fuula kan kee dura nan dabarsa. Na fuula koo arguu hin dandeettu. Bakka tanuu bichaa irraa dhoorge galanni fulfinni isaa haa ta'u. Waaqayyo jedhe nan hima namuma ani faara itti tolutu barbaadutti faara nan tola. Namuma ani araara itti agarsiisutti barbaadutti araara nan argisiisa. Namni fuula koo argee jiraachuu waan hin dandeenye ati fuula koo arguu hin dandeessu. Kunoo ana biraa as iddoo kana kattaa irra dhaabadhu. Ana bira dhaabadhu. Yeroo ulfinni koo darbutti jiru holqa kattaa keessa sin kaa'a. Hamma ani darbutti harka kootiin sin golboba. Ani harka koos si duraa nan fuudha. Ati immoo dugda koo hin argita. Fuula koo garuu hin argamu jedheen maqaa Waaqayyoo ulfaatee haa ta'u. Fuula koo garuu arguu hin dandeenye. Garuutu na biras dhaabadhu. Garuutu ansi cina dhaabadhaani Waaqayyo. Garuutu gaarummaa koo hundumaa fuula kan kee dura nan dabarsa. Maqaa Waaqayyoo ulfaatee haa ta'u. Maal kadhataa hartan obboleeyyan kun? Maal gaafataa hartan obboleeyyan kun? Akkamitti deemaa hartan obboleeyyan kun? Karaa keenyatti mul'isee achi immoo taasisee gaarummaa keenyatti argisiisa. Fuula tolaadhaan ani ilaalamaa akkan jiraadhu karaa keenyatti argisiisa jedhee gaafa as lixee immoo sanyiin hundumaatti mul'isee sanyiin hundumaa konfirmeeshinii isaa kennee akka isa waliin adeemu argeena. Amma immoo kana hafe maalidha? Gaarummaa qabu. Galanni ulfinni isaa haa ta'u. Ulfinna keenyatti argisiisa. Ulfinna kee fuula koo arguu qofa hin dandeettu. Waan biraa hundumaa cinaa isaa dhaabu. Ani Waaqayyoodha si bira jira. Gaarummaa koo hundumaa si ammoo dabarse. Maqaan gooftaa kee ulfaata.
Waaqa kana waaqeffanna buliyan. Waaqa kana waamanna buliyan. Waaqa gaarummaa isaa nutti argisiisu. Ani abboman tolee nan tola. Maqaan gooftaa ka ulfaatee haa ta'u. Gaafa akka Musee nu galee maaliif waamamne? Eenyutu nu waliin adeema? Isa nu waame jennee beekne Waaqayyo maal godhe? Ulfinna isaa nutti argisiisa. Akkaataa nutti arguu mallu, akkaataa itti nu hubatu mallu, akkaataa itti nutti jiraatu mallu. Fuula koo namni argu. Garuu cinaa koo si dhaaban. Garuu ani Waaqayyoodha si bira jira. Garuu gaarummaa koo hundumaa si dura dabarse. Maqaan Waaqayyoo ka ulfaatee haa ta'u. Galanni ulfinni gooftaaf haa ta'u. Yesuus gooftaa. Seera ba'uu boqonnaa 13 lakkoofsa 21 irratti akkana jedha. Maqaa Yesuus Kiristoos hin dubbisaa akkana. 20 irraa dubbisaa jarri shukootii ka'anii itamaa qarqara lafa onaa buufatan. Waaqayyo akka isaan halkaniif guyyaa adeemu danda'aniif guyyaa utubaa duumessaa isaan dura adeeme karaa isaanitti argisiise. Halkan immoo utubaa ibiddaatiin isaaniif ibse. Akkasitti isaan geggeesse jedha. Guyyaa utubaan duumessaa halkan immoo utubaa ibiddaan fuula jaraa dura hin dhaabamee jedha. Maqaa Waaqayyo kolfa lakkoofsa 21 irra barbaadeeti. Waaqayyo akka isaan halkaniif guyyaa adeemuu danda'aniif guyyaa utubaa duumessaatiin isaan dura adeeme. Karaa isaanitti argisiise. Halkan immoo utubaa ibiddaatiin isaaniif ibsee akkasitti isaan geggeesse. Halkan utubaa ifaatiin guyyaa immoo utubaa duumessaatiin isaan dura adeemee isaan geggeesse. Maqaa Waaqayyo ulfaatee haa ta'u. Gaafa isa waliin isa nu waame kana beenne isa waliin adeemu. Saba Israa'el akkanatti adeemsise. Halkan utubaa ibiddaatiin guyyaa duumessaan isaan dura adeemee isaan geggeesse. Maqaan gooftaa ka ulfaatee haa ta'u. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Akkanatti isaan geggeessa Waaqayyo. Akkanatti isaan waliin adeema Waaqayyo. Gaafa isaan maa'ee nu beekan isa beekan gaafa na waame kun kan waame eenyu akka ta'e gaafa beekan inni kun isaan waliin adeema. Isaan geggeessa. Geggeessaan kenna namaa miti. Geggeessaan kenna firaa miti. Geggeessaan kenna hiriyaa kennaa miti. Yes, geggeessaan kenna Waaqayyo. Gaafa isarra kaane jegeen Waaqayyo anaaf nama kaasa. Waaqayyo saba kanaaf nama kaasa. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Yesuus gooftaadha. Odoo isaan jedhe bereef sagalee Waaqayyo boqonnaa achuma irratti 33 lakkoofsa 12 irratti odoo isaan Museef Waaqayyo akka firaatitti waliin haasa'e. Dargaggeessa cimaa maal godheef jedhe. Balbala isaatti akka isa eegu isaaf godhe jedhe. Iyyaasuu jedhee maqaa kaasa. Maqaan gooftaa ka ulfaatee haa ta'u. Yeroo baay'ee ijji keenya namarra jira. Yeroo baay'ee ijji keenya firarra jira. Yeroo baay'ee ijji keenya jaalallarra jira. Meeti gaafa ija keenya Waaqayyo irra kaa'anne Waaqayyo jaalallee nu qopheessa. Gaafa ija keenya isarra kaa'anne Waaqayyo hiriyaa cimaa nu qopheessa. Maqaan Waaqayyo ka ulfaatee haa ta'u. Kanaaf yommuu waamamne namni waamame maal ta'a? Namni waamame eenyu akka isa waame san waliin deemaa jiru. Eenyu waliin illee deemuu hin danda'u. Isa ka waame san waliin gaafa isa waame waliin deemtu obboleessa obboleetti kun saba Waaqayyoo galma geetta. Waan barbaadde gaafatta deebisii kenna. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Hiriyaa ta'anii odoo walii achi hin deemanii ani gadi immoo ani sitti dhufu maal godha jedhe. Ani gadi immoo ani achi dhufu maal godha jedhe. Ergamaa si ergaa jedhe. Kanaaf hin ta'u jedheen. Ati nu waliin adeemi jedheen. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Ani maqaa kee beeka. Ani si beeka.
فارة لانان إلى لم ترتنا جترتا فارة لانان إلى لما أتنجرات هذا راك نتركز واقعيو هذا كراي ساسن التاركز قالني أبل فن سافاتو واقعيو كان جنان واقعيو ما جري ديبسين واقعيو سافا كان جري ديبسين أنا سوالينا ديما أنا بقول ناس بلا كانت اللي مقنن باين كنا دوسن ابتدابن واقعيو كان نانجري واقعيو كان نتدبته واقعيو كان غداسي نو أما الليلة كانوا تركمفت هذا لا بكر الرجل تو واقعيو كولي والأنسو ولي ما واقعيو بالفاضي هذا مالي مزنجر فارة طلعنا إلى لما أتنجرات هذا بيمت قويا لما سادي بيمت والداك يسات سجل اللمو بيمت منك يسات جربي فتو بيمت يرو مرتاي بيمت أكفارة طلعنا إلى لما جرات هذا راك نتركز يوم إني كان يرنا ديوس ما يرمس أنا أفسمني كي حاجات نولي باتو أرجعك سوالينا ديما جريرك أرجعك هي مالقول وقلنا سيبلا تجرر أنا أفسمني كي هم نولينا ديم تدي أسيه هنا ديم نجرين هز تكتيني بدي بدا كاري كراچا كبدني أسموات أيو تكتيني بدي نما كجرا لا في فتم لالته عملو ماني تسيتا كارا كينت مودس جراني تو أمم بومال جراني تو إيه أن سوالينا ديما بقولنا سيلا تجراني كود أمم مال كود أزينا ديم يوات نولينا ديم يوات نولين تين أكملت سبكين تودن دين سبكان غرغر تودن دين يوات نولين ديم أكملت فارة طلعنا إلى لبودن دين جنان ديرسي واحد أيو mahal gore emre kanese maqan gofta kun fata kana qofatin dhabanne me ulfinnaki adara ulfinnaki natarbi yesus galanisa hafurri kun isin kesa taawjeto hafurri kun maqa gofta yesus kristos nan karata saati kana sagale waaqayyo dhagoo bichaan warra jira esa wali wadaan so qabani warra takkamfa hundi kenna waamamneer kan waame waaqayyo namaami kan waame firaamit kan waame ufi filanneeti kan waame yookiin ufi barbaadeeti waaqayyo waame waaqayyo si waame san akka inni si waliin adeemu karaa isaa isa gaafat ulfinnakee natti argisiise kanaaf waaqayyo ni jennan waaqayyo gaarummaan koo fuula kee dura maal godhe gaarummaa koo fuula kee dura nan dabarse ani waaqayyoodhaan maqaan koo waaqayyoodha kamaal godhe kasi cinaa jiru galanni fulfinni waaqayyo faata yesus gooftaan obboleessa koo obboleetti koo hin rafin fira koo hin rafin jecha takkitti qabattee hin tarkaanfatin waaqayyo hadha yoo takkasiibse boru kabira akkasiibsu waaqayyo kee gaafadhu nama biraa ga'een jira malee waaqayyo biraa ga'een hin jiru galanni fulfinni isaa faatu nama biraa haga murtaa'e sitti malee waaqayyo biraa hamma ati barbaadde waaqayyo warra isa dheebotaniif warra isa gaafataniif warra isa barbaadaniif waaqayyo dhiyoodha waaqayyo dheebuu baasa waa'ee wangeelaa dheebottee yoo jiraatte waa'ee itti waa waamamtee yoo dheebottee jiraatte waaqayyo dheebuu si baasa galanni fulfinni isaa faatu maqaan waaqayyo ulfaate haa ta'u akkana jedha ergaa Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 3:18 maqaa gooftaa Yesus Kiristoos hin dubbisaa akkana ammas nu fuula keenya odoo hin haguuggatin ulfinna gooftichaa nu irraa akka calanqisu hin goona nuyis ulfinna gara ulfinnaatti darbuudhaaf
fakkaatti isaa akka taanu akka goofticha isa hafuura san biraa nuu dhufutti in jijjiiramnaa jedha. Maqaa Waaqayyoo ulfaateet ammas nu fuula keenya odoo hin haguuggatin ulfinna gooftichaa nu irraa akka calanqisu eenyurraa nu irraa odoo hin haguuggatin odoo gadi jalaan jedhin odoo garana hin jedhin ulfinni gooftichaa sun akka nurraa calanqisu akka nurraa mul'atu maqaa Waaqayyoo ulfaateet galanni abisaa haa ta'u gooftaa maqaan isaa eebbifame haa ta'u. Akka nurraa calanqisu ingoona nuis ulfinnaa gara ulfinnaatti darbuudhaaf fakkeettii isaa akka taanu akka goofticha isa hafuura san biraa nuuf dhufetti in jijjiiramnaa jedha. Maqaa Waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Phaawulos iddoo kanatti dubbata saba Qorontositti. Ulfinna arganne jenneeti miti kateen. Akka ulfinni isaa nurraa calanqisu. Ulfinnaa gara ulfinnaatti. Namni hadha ulfinna sii kennee boru ulfinna sirraa saaqa. Namni hadha waan gaarii si madaalee borummoo waan biraatiin si madaala. Waaqayyoon kenna ulfinni isaa kasanii miti. Ulfinni isaa waaqa araaraati. Ulfinni isaa waaqa dhiifamaati. Ulfinni isaa waaqa namaa oo'u. Ulfinni isaa yoo namni si gate yoo namni si irraanfate Waaqayyo waadaa si gale hin gatu hin irraanfatu. Yeroo hundumaa achuma jira. Kanaaf maal goona jedha asirra sagalee Waaqayyo ammas nu fuula keenya odoo hin haguuggatin ulfinna gooftichaa nu irraa akka calanqisuuf goona. Nuis ulfinnaa gara ulfinnaatti darbuudhaaf fakkaattii isaa akka taanu akka isa fakkaannu ulfinnaa gara ulfinnaatti guddinnaa gara guddinnaatti moo'ichaa gara moo'ichaatti maqaa Waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Galanneef ulfinni gooftaaf haa ta'u. Kanaaf obboleen koo namni waamame eenyu waliin adeema isa waame waliin adeema. Inni ana waame inni si waame Waaqayyoodha. Kanaaf yoo Waaqayyo si bira jiraate abbaa illee si bira jiraata. Yoo Waaqayyo si bira jiraate hiriyaan kee illee si bira jiraata. Yoo Waaqayyo si bira jiraate inni dhadhuu kee ta'e illee guutuu ta'a. Maqaan gooftaa kee ulfaate haa ta'u. Kanaaf ani kan biraan barbaadu jedhe namni Waaqayyo. Akka ati na waliin deemtu barbaade. Akka ati na waliin tarkaanfattu barbaade. Haadha baay'een kenna Waaqayyo nu waamee achiin booda ofii nima filanna. Achiin booda ofii hiriyaa filanna. Achiin booda ofii kabraa filanna. Jilbiiffanneetu akka nama Waaqayyoon hin gaafanne. Waaqayyo ayyaanni kee nuuf haa baay'atu. Ulfinni kee nuuf haa baay'atu. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Maqaan kee ka eebbifame haa ta'u. Kanaaf jedhamee Yohaannis Wangeela boqonnaa 1:14 sagalichi nama foonii ta'ee nu jidduutti buufate. Ulfinna isaa isa ayyaanaaf dhugaadhaan guutame argine. Ulfinnis isa ilma tokkicha abbaa isaa irraa argatu ture. Ilma tokkicha abbaa isaa irraa argatu ture. Ulfinni kanatu ka ayyaanaaf dhugaadhaan guutame. Gooftaa galanni isaaf haa ta'u. Sagalichi isaa nu jidduutti buufate. Maqaan gooftaa nu ulfinna kana argine. Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Isa dhugaadhaaf ayyaanaaf dhugaadhaan guutame. Waaqayyo hadhas dhugaadhaaf ayyaanaaf keessa keenya haa guutuu buleemu. Keessa tokko kan kanaaf asirratti sagalichi nama foonii ta'ee nu jidduutti buufate. Ulfinna isaa isa ayyaanaaf dhugaadhaan guutes arganne. Ulfinnis isa ilma tokkicha abbaa isaa irraa argatu ture jedha. Maqaa Waaqayyoo ka ulfaate haa ta'u. Galanneef ulfinni Waaqayyoof haa ta'u.
Kanaaf obboleessa koo obboleetti koo fira koo saba koo yommuu waamamtan eenyu akka isin waame beeka. Isa isin waame saniin ani gadi isin dhiisu jedhe. Ati na waliin adeemii jedhe. Asirratti jarri kuni akka firaa waliin turan waliin haasan jedhe. Haasa'uu bichaa miti be. Museen maal jedheen ani si beeka maqaa kee beeka faara tolaadhaan ilaallamteerta naan jetteerta. Akka faara tolaadhaan ilaallamaa jiraadhu. Hadaraa karaa keenyatti argisiisi. Waaqayyoon akkas jedhii gaafadhu obboleessa obboleetti koo. Fira koo gaafaat akkas jettee oo gaafatte Waaqayyo maal godha? Ansi waliin adeema. Ammas irra deebiti make sure clear godhadhu gaafadhu. Ollee namaa tokko bee hagama akka inni sitti laafu hagama akka inni sitti siqu gaafa argite taan gaafatta. Jalqaba karaa keenyatti argisiisi as garagalee immoo maal gaafata? Ati nu waliin yoo adeemne maasiyyuu hin deemu afaan guuttate. Gaafadhu hin sodaatin akkasitti Waaqayyo. Waliin qaadhu. Hadda miidiyaa odoo laallee sa'aatiin keenya hin gubata waan baay'ee hojjeta. Nama walii oduu odeessine waan baay'ee haasa'u. Gartu Waaqayyo keenya waliin yoo qaadne እግዚአብሔር የቅርብ አምላክ የሩቅ አምላክ አይደለም። መነ ኬሰን ኬሰ ጅራ ስብረ ጅራ አነ ብረ ጅራ ተኮ ከነ በከሰ ጅራ ጎፍታ ገለን ሳፋታ ካኑዋሚ አመነማዋን ከናብትን ቃለም ያ ኤግሎን አጩጫ በረዴራ ዋቀየ ቆለቴ ዋንጆ ገርቡማ ሰበሳ ራገቴ ሞአቢፍ ገርቦሜ እስራኤልስ ከንጆሬ ዋንጆ በረራሞ ዋቀዮ ነርጉሬ ይተሙ ሰበሳ ዋቀዮ ነርጉሬ ያድርመናን ቀምኔ ይሰካባ ከባ ባሊጠጥለብሱ ማቱሳኒ ዲማ Egiloni garawa katiya tane isalone wakakuda sadegutu karakise wakayomo na matase binesons atokonu imbo konna bilisumaro mudikenya nube abiya omata wakayonu rabu kesanyi kirayonu uyisa akileyonu wakayonu rabu kesanyi kirayonu Biyikenya rabu kesumbelasle Wakayonu rabu kesanyi kileda Isigalatama tanegara pulbana Isigalatama tanegara pulbana Wakayosa basati yadakaba ifagari buya toko inarkina bisigala tabatane karayana atokonu imbo konna bilisumaro mudikenya nube abiya omara wakayonu rabu kesanyi kilayonu yisa akileyonu wakayonu rabu kesanyi kilayonu biyikenya rabu kesumbelasle
waaqayyoon rabu keessa jikinee diina isi galatama dhamni garatti ol baana isi galatama dhamni garatti ol baana isi galatama isi galatama isi galatama isi galatama isi galatama isi galatama Bashabeetini loluudhaaf kan ba'aani dhiigi baay'eeni karaarratti hindumaani boju guddaa hirmaachiise ijoolleessa mandadhaabanni tulluu guddaa eebbisa akkokkonuu immoo qonna bilisummaa mootiin keenya nu deebi'anii waaqayyoon nurraa bu'akkeessa jikinee bu'akkeessa waaqayyoon nurraa bu'akkeessa jikinee biyyi keenya baabessu beneese waaqayyoon nurraa bu'akkeessa jikinee isi galatama dhamni garatti ol baana isi galatama dhamni garatti ol baana isi galatama isi galatama isi galatama isi galatama isi Akaduwwan taasisu bara keenya iyaadatan ogatanneesu biyya keenya dukkaniitti guyyaa tokko hin bari'a ba'aa guddaa inni taate nurraa ka'a akkokkonuu hin boqonna bilisummaa mootiin keenya nu deebi'anii waaqayyoon nurraa bu'akkeessa jikinee hiyyeessa waaqayyoon nurraa bu'akkeessa jikinee biyyi keenya baabessu beneese waaqayyoon nurraa bu'akkeessa jikinee isi galatama dhamni garatti ol baana isi galatama dhamni garatti ol baana isi galatama isi galatama